Oduu gaarii soora gurraa as dhaga'aa fudhaa nurraa hin dhageenye hin agarree akkan jenne isin hundaafuu dhaamsa keenya dabarfanne. Ayyee albemni weellisaa sagalee kiilolee kennaa aartii hundaan tole Masfiin Gaaddisaa hangafa qaroomaa jedhu waxabajjii 16 bara 2016 kan lakkoofsa Itoophiyaatti haala adda ta'een magaalaa Finfinnee keessatti ni eebbifama. Albemni hawwii guddaan eegamaa ture kun walleewwan aadaa Oromoo godinaalee hedduu kan hammatee fi dhamaatiin waggootaan lakkaa'aman kan irratti taasifame akkasumas uummata Oromoo mara kan boonsu. Mee yoom eebbifamaa? Waxabajjii 16 bara 2016. Eessatti eebbifamaa gaaffii jedhuufis magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa bakka addaa CMC yookaan Yetebaabaruut jedhamee beekamu gamoo atileet Ijjigaayyoo Dibaabaa gubbaatti kan argamu Laawunjii Yooyaa. Eeyyee yooyaa inafinaa inafamu wal affeeraa kottaanamuu baandii guutuu fi aartistoonni hundochumatti argamu. Eebbaa albemii Masfiin Gaaddisaa hangafa qaroomaa. Ven,